Egaa viidiyoon guyyaa kaleessa hojjedhe irrattillee viidiyoo lama sagalee na jalaa cufe yuutuubiin. Rakkoo sanaaf hin galle yeroo baay'ee sagaleedhaan baay'ee na cinqaa jira. Obboloota koo hedduun akka waan beekaa sagalee malee gadhiise isinitti fakkaachuu danda'a. Yuutuubitu sagalee qaba. Rakkoon sanaaf hin galle dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Gizee tokko tokko wanti akkana nama mudataa jechuudha. Egaa har'a viidiyoon har'a ni qabadee dhufe adaraa keessan gola madaamii keessa sa'aatii kanatti hojjechaa warroonni jirtan shamarran gola madaamii jedhamtanii yemadaam qimamochee jedhamtanii warroonni waamamtan hundumti keessanuu viidiyoo kana tokkoffaarratti obsaan hanga xumuraa dhaggeeffadhaa. Kan tokkorra ga'ee sinirras akka hin geenye obboleettiin keenya kanarra ga'ee obboleewwan kiyyarra akka hin geenye ani takkaa miidhamee jira. Omaa gochuu hin danda'u garuu obboleewwan koo immoo akka miidhamne adaraa kee yaa walii viidiyoo kana naa hojjedhu obboleewwan kiyyaa irraa ofaa eeganii keessattuu ijoolleen amma haarawaa biyyarraa dhufanii jette akkas jette obboleettiin keenya. Ani kanan biyyaa ba'ee bara 2006dha. Egaa erga bara 2006tii hanga ammaatitti biyyuma arabaatittan hojjechaadha. Ergan biyya arabaa hojjechuu eegalee garuu akkuma argitan waggaa dheeraa ta'ee jira. Waggaa 10 ol lakkaa'ee jira jechuudha. Waggaa 12. Isarratti maaltu na mudatee maaltu ta'e laata nama gaddisiisa. Maatiin kiyyaa magaalattii lafa qabu. Lafa isaanii kanaa ani obbolaawwan hedduun qaba. Haa ta'uutii garuu ani maallaqaa lafaan bitadhu kuufadheen ture. Yeroo yaada lafa bitachuu maatii kootii dhiyeessu maatiin koo lafa keenya kana oolfadhu ormi bitachuurra ati bitadhu maallaqasaa nu laadhu naan jedhan. Anis tole jedheen isaanii walii galleen gatiillee naa laalanii gatii firaatiin maatiin natti gurguratan. Anis erga lafti bitame immoo irratti ijaaru jira. Haa ta'uutii lafti haa bitamu malee lafti kan waliin barraa'ee maqaa obboleessa kiyyaatiin. Isa kanaan ergan bitadhee xumure immoo yaada mana irratti ijaaruun sammuu kee keessa dhufe. Lafa duwwaa bitee biyya galuu irratti ijaarsifadheen gala jedhee yaade. Obboleessa kiyyaa lafti maqaa isaatiin bitame saniinan yaada kaase. Obboleessa kiyya kana baay'een jaaladha. Innis baay'ee na jaalata. Egaa waan anan ajaje hundumaa ishii jedheen na ajajama. Anis akkuma daa'imaan isa ajajadha. Innis immoo akkuma ilma kootiin na ajajama. Haa ta'u yeroon ajajadhu yeroo na hojjedhu jedhuun hundumaa waciisaa guutumatti kan cufuuf ana. Uffata isaarraa jalqabee. Manichaa mana kifilii 7 fi saaloonii tokkoo hiqaabeetii fi shintibeetiin ijaarsise. Ergan kana xumureen booda kifilootatti kiraan naqe. Saalooniin ni jira. Ani garuu mana ijaarsisee ergan xumuree immoo bara 2016 maallaqa nuuf harkaa dhabe. Harka duwwaa galuu irraa xiqqoo dalagadheen gala jedhee yaadni sammuu koo keessatti dhufe. Waggaa 2 qaxxaladhe. Haa ta'uutii namni biyya jiru guddachaa deema. Anuyyuu guddadhe obboleessa kootiif hangafaa inni narratti dhalate. Fuudhuuf qophiidha. Nam fuudha naan jedhe. Anis fuudhin jedheen. Innis intala jaalate qaba waan ta'eef ni fuudhe. Erga fuudheen boodatti yaa obboleettii koo manni kee kus lafa jira. Hangati dhuftutti keessa siif taa'a. Gaafati dhufte garuu keessaan sii ba'aa naan jedhe. Anis tole jedheen akka isaan itti galan eeyyame. Kifiliin 7 silaa kiraa kenname. Saaloonitti galani. Erga taa'aniin booda anis immoo bara 2016-17 hojjedhee bara kana nan gala jedheen karoora baase. Ergan galuu qophaa'ee qophii koo xumuree bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa ji'a 10ffaadha galmaanni koo. Egaa obboleessa kiyyaan yaa obboleessa koo amma dhufuufan jira. Humnallee fixadhee jira. Mana kiyya gannaa dhiisaa iddoo jiraattan godhadhaa yookaan immoo manuma kaan keessaa kifilii tokko fudhadhaa keessa jiraadhaa malee
ani gallaa saalooniin kan kooti waan ta'eef isattan galan jedheen. Obboleessi kiyya satumti nagaan koottu malee rakkoon qabu naan jedhe. Anis tole jedhe. Maallaqa waggaa 2 dalagadhe garuu obboleettii kiyya irrattan ergadhe. Anis maallaqas qabaa manas qabaa hojii uummachuufan gale. Ergan biyya ga'een booda garuu xiqqoo tattaa'ee aga torbee tokko obboleessa kiyyaan mana gannaa dhiisi meeshotan itti galfadhan jedheen. Guyyaa kana haati manaasaa maal naan jette laata? Nama gaddisiisa. Manichi kan kootii ati omaa irraan qabdu kanaafuu kunoo laaluu dandeessaa. Maqaa kan kootiin bitamee jira waan ta'eef natu bitate. Maallaqa kan kee obboleessa keetti kenneera. Bakka inni godhe garuu isa gaafadhu naan jette. Yeroo kana lafannaan garagare. Waraqata wulii manaa yeroon irraa fuudhee ilaalu dhuguma maqaa isheetiin jira. Maatiin kiyya hin dubbatan hin haasa'an. Waa'ee mana kanaa yootti dubbadhe hin beeku naan jedhu. Maatii kiyya guututti maal akka ishiin goote hin beeku. Isattis waan ishiin goote hin beeku. Eeyyeen ishiitu bitate jedha. Maallaqa eessa goote yoon jedheen maallaqni bakka dhaqeen beeku naan jedha. Wanna kanaan alatti deebinaa deebisan hin jiru. Homaa gochuu dadhabeen keessi koo gaddeen obboleettii kiyya bira dhaqeen akkanatti mana koo kaaddameen jira. Hojiidhaan jalqabadheen deebi'ee kissii banaa maallaqa si biratti kuufadhe naa kennin jedheen. Ishiinis maallaqa gimmaasha kan baatii 6 kan hin guunne natti kennite. Maallaqni kun waan hojjennaan rakkannaanan ittiin fayyadame. Kiraan manaas natti dabale. Jireenyis natti ulfaate. Anis gadi ba'ee hojjechuun dadhabe. Kanaaf maallaquma keetiin fayyadamaa jirra hanga ammaa naan jette. Baay'een gadde. Egaa haala kanattan jira. Ani omaas na gorsaa hin jedhu. Taatiin irratti raawwatame kun obboloota kiyya kaawwan irratti akka hin raawwanne. Adaraa of eeggadhaa yaa obboleewwan koo jette obboleettiin keenya kun. Egaa yeroo baay'ee nuti biyya arabaa teenyee maqaa abbaa keenyaan, maqaa harmee keenyaan, maqaa obboleettii, obboleessa akkasumas akkaawuntii namaa irratti maallaqa galchina baay'een keenya. Viidiyoon kun barumsa guddaadha. Innaa maallaqa akkaawuntii namaa irratti galchuun qalbii isinitti fakkaatina. Maqaa namaatiin lafa bituun qalbii isinitti fakkaatina. Biyya arabaa teechee maqaa keetiin lafa bitachuu hin dandeessa. Yoo akkasitti isiniin binnu jedhanii dhugaan isiniin jedha waggaa 2 gadi maallaqa lafa bitatu bitu waa argattu hin argamu. Waggaa 2 erga teechaniin boodatti boqonnaa ji'a 2 fudhattanii galtanii lafa maqaa keechaniin bitattanii wukkilinnaa nama irratti isinii ijaaru gootanii as deebi'uudha malee maqaa obboleessa kiyyaatiin rakkoon qabu maqaa obboleettii kiyyaatiin rakkoon qabu warri jettanii waan kana raawwattan dhumni keessan kanaadha. Gola madaamii keessatti shintibeetii dhiqaa baatee, xuraawaa isaanii dhiqaa baatee, dugda kee kutaa baatee, waggaa kana hundumaa hojjettee osoo hin galin gaafa asii galte. Waan ati waggaa 5, waggaa 6, waggaa 10 hojjettee gillasabiin tokko keessa galee keessatti bashannanee ati bakka humna fixatteetti, bakka biyya arabaatti yoon deebi'an hojjedhu jettee abdii kutatteetti kana hunda dhabda jechuudha. Kanaaf dubbiin lafaa dubbiin birrii cimtuudha shamarran keenya. Adaraa akkaawuntii namaati irratti maallaqa saantimii takka hin galchina isa tokko. Inni lammataan maqaa namaatiin lafa qabeenya tokko hin bitatina 2. Kunniin lamaan baay'ee shamarran keenya miidha jechuudha. Horiin illee rakkoo hin qabu. Horiin hagaa maallaqa guddaa namaaf fixu waan ta'eef. Kanaaf maallaqa waggaa 3, maallaqa waggaa 4 obboleessi keessi nyaataa miti. Obboleettiin keessi nyaattii miti. Garuu kan inni fuudhu kan isheen itti heerumtu santu faallaa namatti dhufa waan ta'eef. Kanas siniin jechuu jaaladha. Yoo siniin jedhu nama hunda osoo hin taane namni tokko gubbaan isaa nama ta'ee keessi isaa summii kan ta'etu jira. Kanaafuu adaraa keessan of eeggannoo godhadhaa siniin jechuun affeerraa koo obboloota koo. Egaa viidiyoo kana shamarran biyya arabaa alagaan dhufee hin miidhu. Ormi dhufee hin miidhu. Kan miidhu faamiluma tokko. Kan miidhu maatuma. Kan miidhu abbaa manaati. Kan miidhu obboleessa obboleettii. Kan miidhu haadha abbaa. Kanniin dhalatti urufaa dhufee shamarran biyya arabaa namni miidhu hin jiru. Kanaafuu adaraa keessan of eeggannoo godhadhaa. Keessattuu warroonni amma haaraa dhuftanii lafa bituu karoora qabdanii maallaqa akkaawuntii eenyu irratti erga jettanii sammuu sin dhukkubu maallaqa kichan qabadhaa asitti
Maallaqni hin bararu galuu baatiin tokko yoo isin hafe ergattu jechuudha. Saniin booda galtanii itti fayyadamtu waan barbaaddaniin godhattu isiniin jechuun affeerraa kooti. Egaa turtii na wajjin gootanii ulfaadhaa galatoomaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu turtii gaarii isinii haa ta'u baay'ee.